Utesa Dukele. Ghostbuster goalkeeper Abba Mohammed. Sporting. Ya kama Kenya jabane aegayu. Sporting. Lakire jenne undana sosolu. Sporting. Lakire jenne undana sosolu. Deeffannoo keenya Baargamaatti yoo ceenu waancaa FA marsaa shanaffaa taphoonni taphatamaniiti kan jiranii kaleessa Liverpool Wolves waliin taphachuudhaan gara injifannootti kan deebi'e Liverpool goolii 3-1 injifateeti kan jiru. Andy Robertson, Mohamed Salah fi Curtis Jones goolii 3 injifannoo Liverpooliif taphattoota galchanidha. Hwang Hee-chan goolii takkitti Wolves mo'amuu irraa hin oolchine taphataa galcheedha. Liverpool dursee kilaba nuusa xumuraatiif darbe ta'eeti kan jiru. Liverpool torbee darbe kilaba kana Wolvesiin liigichaan mo'amuun isaanii yaadatama. Isuma injifachuudhaan immoo gara injifannootti kan deebi'e waancaa liigicharraa abdii kan kutate Liverpool ji'oonni darbaniiti kan turanii amma waancaa FA kana injifachuudhaaf kilaba abdii qabuudha. Garuu immoo bara dorgommii kana waancaa malee akka hin xumurreef kan morkatu kilaboonni jajjaboon akka Manchester City fi Arsenal ammallee dorgommii kana keessa jiraachuun isaaf yaaddoo taa'e kan eegamu. Taphataan sarara jidduu duraanii kilabichaa Daanii Murphy isloota ammallee waan addaa hojjechuudhaaf carraa qabu jedheetiin jira. Liverpool bara 2021 booda waancaa FA injifachuudhaaf marsaa nuusa xumuraatiif kan gahe dargaggeessi ganna 17 Riyoo Nigu Mohan kaleessa taphaaf raffaa isaa jalqabarraa seenuudhaan Liverpooliif taphatee ga'umsa addaa mul'iseeti kan inni jiru. Leenjisaan kilabichaa Arne Slot taphataa umrii xiqqaadhaan ga'umsa dinqii mul'ise kana jajaniiti kan jirani. Har'a Manchester City Newcastle United waliin dirree isaatiin ala gara St James Park imaluudhaan morkiin taasisuun eegama. Gareen Pep Guardiola leenjii Manchester Cityin bara kana yeroo shanaffaadhaaf Newcastle United waliin taphachuu fi kan inni qophaatiin jiru waancaa Karabaa'oo tapha galaa waliin taphataniitiin injifachuudhaan xumuraaf Arsenal waliin ga'uun ni yaadatama. Liigichaanis tapha duraa St James Parkitti mo'amuun Itaaditti ammoo injifateera. Amma tapha shanaffaa FA kanaan yeroo shanaffaaf waliin morkachuu fi waancaa FA kanaan yeroo 11ffaaf waliin morkachuuf kan qophaatiin jiranii. Kana dura Manchester City olaantummaa qaba. Manchester City tapha kana yoo injifate Newcastle dorgommii lama keessa baasuudhaan waggoota 18 booda kilaba jalqabaa kilaba tokko dorgommii tokko keessa bara tokkotti hambise ta'uun kan galmaa'u. Arsenal kilaba liigii England liigii gadii keessa jiru Mansfield Town waliin kan taphatu. Chelsea ammoo kilaba Championship keessa jiru Wrexham jedhamu waliin morkiin taasisuun eegama. Boru Fulham, Southampton, Sunderland, Port Vale, Leeds United, Norwich City wixata ammoo West Ham Brentford waliin taphachuun kilaboonni nuusa xumuraatiif darban kan adda bahanii. La Liga Spain torbee 27ffaadhaan Real Madrid garaagarummaa dhibbaanis ta'u injifachuudhaan gara injifannootti kan deebi'e taphoota lama booda injifannootti kan deebi'e goolii injifannoo argachuudhaaf hanga daqiiqaa 90tti eeguu fi kan inni dirqamee Madridiif Orel Chouaminiin goolii daqiiqaa 11ffaa irratti galcheen dursaatiin kan ture. Goolii kanaaf Arda Guler haala mijeesseera ta'us daqiiqaa 25ffaa irratti gooliin irratti galuudhaan hanga daqiiqaan 94 ga'utti goolii dabalataa osoo hin argatin kan inni ture. Daqiiqaa 94ffaa irratti Fede Valverdeen goolii galchuudhaan Madrid 2-1 akka injifatuuf gargaareera. Alvaro Arbeloan taphattoota murteessoo kanneen akka Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrigo fi Eduardo Camavinga fa'aa miidhamaan dhabuun isaanii ni yaadatama. Injifachuufis baay'ee rakkachaati kan jiranii. Kaleessas yaaliin goolii galchuudhaaf isaan taasisan kan Celta Vigooti gadi. Celta Vigoon yaalii kallattii 4 taasisee keessaa tokko galchee Madrid 3 keessaa 2 galchuudhaan kan injifate. Haala kanaan immoo roobii dhufu Champions League Awurooppaa Manchester City waliin yeroo taphatanitti maaltu uumama kan jedhu walumaan kan laallu ta'a. Maalumaafuu tapha kana injifachuu isaatiin garaagarummaa qabxii Baarseloonaa waliin qabu yeroofis ta'u gara tokkootti dhiphiseera. Har'a Atletic Bilbaa'oon Baarseloonaa, Atletico Madrid ammoo Real Sociedad waliin taphata. Baarseloonaan qabxii 64 liigichaa dursaa jira. Madrid qabxii tokkoon caaleeti. Har'a injifannaan garaagarummaa sana gara 4tti bal'isa. Lamine Yamal torbee darbe umrii xiqqaan hatriikii hojjechuun riikardii waggoota 90f ture
fooyyessuun isaanii yaadatamaa. Tapha kanaan ga'umsa akkamii mul'isaa kan jedhuun eegama. Atileetikoo Maadrid sadarkaa sadaffaa isaa cimsachuudhaaf Riyaal Soosidaad waliin kan inni morkatu har'uma Osaasunaan Maayorkaa Levaanteen Jiroonaa waliin kan taphatanii boruu Viyaariyaal Eliichee Hetaafeen Riyaal Beetis Siiviyaan Raayo Vaayakaanoo Valeensiyaan Dipoortiivoo Alaaves waliin kan taphatanii wiixata Ispaanyool Riyaal Oveedoo waliin taphachuudhaan torbee 27ffaa liigichaa goolabu. Bundesliigaa Jarmanii torbee 25ffaadhaan Baayir Muunik injifateeti kan jiru. Garaagarummaa liigichaa ittiin dursaa jirus gara qabxii 14tti bal'iseeti kan jiru. Boorshaa Doortimundi har'a yoo injifatee gara qabxii 11tti deebisuudha carraa kan qabu. Luis Diyaasii fi Koonraad Leemar boqonnaa dura goolii lamaan Baayir Muunik ittiin dursaa ture galchaniiti jiranii. Diyaas goolii tokko galchee tokkoof haala mijeessuudhaan goolii lamaan keessattis qooda fudhateera. Boqonnaa deebii Jamaal Muusiyaala peenaalitiin Nikoolaas Jaaksan ammoo taphaan goolii lamaan hafan galchaniiti kan jiranii. Goolii takkitti Boorshaa Moonchigilaadmaa injifatamuu jalaa hin baraarree waan ammoo haa taphataa jedhamutu galchee Haarikeen tapha kanaan miidhamarraa ture. Viinsanti Koompaaniin miidhamni isaa hangas mara yaaddessaa miti jechuudhaan kan dubbate. Baayir Muunik akkuma sila kaase garaagarummaa qabxii 14tiin liigicha dursaatiin kan jiru. Bara kana walumaa galatti goolii 92 galcheeti kan jiru. Goolii 9 kana booda liigichaan kan dabalu yoo ta'e ammoo riikardii bara 1971 ofii isaa goolii hedduu liigichaan galchuudhaan qabate sana deebi'eetiin kan fooyyessu ni ta'a. Moonchigilaadbaan ammoo yaaddoo sadarkaa gadiitiif of saaxileeti kan inni jiru. Har'a Koloñ, Boorshaa Doortimundi, Firaayibarg, Baayir Leverkusen, Heidenheim, Hoofanii, Meenz, Stuttgart, RB Leipzig, Augsburg, Wolfsburg ammoo Hamburg waliin taphatu. boru Seent Paawuliin Ayitraa Firaankfurt, Uuniyoon Berliin ammoo Werder Bremen waliin kan taphatanii. Seeree Itilii torbee 28ffaadhaan Naapooliin goolii 2-1 Tooriinoo injifateeti kan jiru. Erga ji'a Amajjiiti as dirree isaa irratti tapha jalqabaa kan injifate Naapooliin amma qabxii 56 gachuun sadarkaa sadaffaa isaa cimsateera. Kilaba sadarkaa lammaffaa irra jiru AC Milaaniin ammoo qabxii tokko qofaan caalameeti kan argamu. Toriinoon ammoo mo'amuu isaatiin yaaddoo sadarkaa gadiitiif saaxileera. Juventus, Piizaa, Atalantaan, Udiniizee, Kaaglaariin Koomoo waliin kan taphatanii. Juventusii fi Koomoon kilaboota hirmaannaa Chaampiyoons Liigaa Awurooppaa bara egeree argachuudhaaf morkatanidha. Boru darbii diilaa Maadooniinaa AC Milaan Inter Milaan waliin morkiin taasisan ni eegama. Kilaboonni lamaan dirree tokko fayyadamu. AC Milaan Saansiroo moggaafatee Inter Milaan immoo Giuseppe Meazza dirree tokko irratti kan taphatanii tapha darbii marsaa 246ffaa waliin taphachuuf qophaatiin kan jiranii. Kana dura Inter Milaan 91 AC Milaan 83 injifachuudhaan taphoota 71 ammoo qixaan xumuraniiti kan jiranii. Kana dura tapha kilaboota lamaaniitiin Paawuloo Maaldiiniin taphoota hedduu taphoota 56 kilaba taphateedha. Andirii Shivashinkoon ammoo goolii 14 AC Milaaniif galchee goolii taphoota darbii kanaan baay'ee taphataa galcheedha. Bara 2001 AC Milaan goolii 6-0 Inter Milaan kan injifate immoo injifannoo bal'aa yookaan immoo garaagarummaa bal'aadhaan tapha kanarratti kan wal injifatanidha. Bara 1949 Inter Milaan goolii 6-5 AC Milaan injifachuun ni yaadatama. Kun immoo tapha darbii kanaan tapha gooliin hedduu irratti gale ta'uun kana dura kan galmaa'e AC Milaan taphoota 7 taphoota 6 walitti aansee injifachuudhaanis riikardii qaba. Darbii diilaa Maadooniinaa kanaan boru marsaa 246ffaan qabxii akkamiitu galmaa kan jedhu ni eegama. Roomaan Jeenowaa waliin morkiin taasisu ni eegama. Roomaan sadarkaa 4ffaa cimsachuu fi Liicheen Krimooneesee Bolonyaan Helaas Veeroonaa waliin baruma kan taphatan. CB Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 23ffaan boru eegalee hanga kiibxataatti taphatamaa. Boru Shaggar Qiddus Giyoorgis waliin morkiin taasisan ni eegama. Isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Shaggar injifannootti deebuuf Qiddus Giyoorgis waliin kan morkatu. Shaggar kilaba injifannoon irraa fagaateedha. Marsaa lammaffaa kanaan taphattoota haaraa dabalatus injifannoo galmeessuu hin dandeenye. Taphoota hedduu qixaan xumuruudhaan qabxii dhabaa jira. Boru Qiddus
Goorgis fakkaataa isaa waliin morkiin taasisuun eegama. Qiddus Goorgis ammoo kilaba rakkoo faayinaansiitiin kirkiraa jirudha. Sababuma kanaaf taphattoota murteessoo kanneen akka Abeel Yaaloo fa'aa waliin gargar bahuun isaanii yaadatamaa. Innis injifannootti deebi'uu fi kan inni morkatu taphoota jaha darbe keessaa Qiddus Goorgis 3 qixaan xumuruun 3 ammoo mo'amee qabxii 18 argachuu qabu keessaa 3 qofaadha kan inni milkeessee. Tapha kanaan gara injifannootti deebi'uu fi Shaggar waliin kan morkatu Bunni Itoophiyaa Itoo Elektiriik waliin isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti taphatamu biraati. Bunni Itoophiyaa gara ga'umsaatti deebi'aatiin kilaba jirudha. Taphoota 3 darbanis walitti aansuudhaan injifateeti kan inni jiru. Isteediyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti boru Machaal Walwaaloo Addigiraat waliin morkiin taasisuun ni eegama. Machaal qabxii 34 walitti qabachuudhaan sadarkaa 4ffaarra jira. Walwaaloon ammoo qabxii 24 sadarkaa 17ffaarra taa'uun kan waliin morkatanii. Machaal taphattoota 6 garee isaa keessaa gaggeessuudhaan taphattoota hin barbaachisan jedhe. Haaraa 2 ammoo Samsoon Xilahuunii fi akkasuma Mikiyaas Kaasahuun garee isaatti dabaluun tapha kanaaf qophaa'aa kan jiru. Walwaaloon ammoo taphoota 2 darbe walitti aansuudhaan injifachuudhaan sadarkaa gadii keessaa bahuu fi kilaba tattaafachaa jirudha. Taphattoota haaraa 3 dabalateera. Taphataa sarara fuulduraa lammii Naayijeeriyaa Saamu'eel Ayaaraandi akkasuma dursee kan mallatteessifateedha. Walwaaloon kaleessa ammoo taphattoota 2 taphataa sarara jidduu Afwarqee Haayiluu Qiddus Goorgis irraa akkasuma taphataa sarara fuulduraa Tamasgan Mangashaa Buna Sidaamaa irraa fudhateeti sadarkaa gadii keessaa bahuudhaaf kan morkatu humna isaa dabalateeti jira. Bunni Sidaamaa Walaayitaa Diichaa waliin kan taphatu wiixata Hawaasaatti Nageellee Arsiin Baardaar waliin morkiin taasisuun eegama. Nageelleen marsaa lammaffaa kanaan hanga yoonaatti injifannootti hin deebine. Tapha kanaan gara injifannootti deebi'uuf kan morkatu Faasil Midragannat Shiree Dirree Dhawaan Baankii Daldala Itoophiyaa Madiin Itoophiyaan Hadiyyaa Hosaanaa waliin wiixata kan taphatanii kibxata taphoota xumuraatiin Adaamaan Arbaa Minci Hawaasaan Maqalee Sabaa Andartaa waliin morkiin taasisan kan eegamudha.